Tole egaa barattoota baga nagaan dhuftanii har'aan tana moojulii keenya barnoota keenya digital maarkeetingii irratti YouTube automationiidhaa fi YouTube maarkeetingiidha kan nuti ilaallu jechuudha. Isaan kana keessatti wantoonni nuti ilaallu maali? YouTube'n har'a tajaajila viidiyoo qofa osoo hin taane egaa carraa hojii daldala galii carraa hojiidhaa kan daldalaa fi galii ijaaruudhaaf karaa guddaa ta'ee jira. Barnoota kana keessatti YouTube automation jechuun maal akka ta'e, akkamitti chaanaala milkaa'aa uumuu akka dandeenyu, akkasumallee immoo YouTube irraa galii argachuu akkamitti akka dandeenyu tartiibaan kan barannu ta'a jechuudha. Kanatti aansuudhaan akkamitti isaan kana hundayyuu erga ilaalleen booda akkamitti akka isaan kun ta'an tokko tokkoon wal ilaalaa kan deemnu ta'a jechuudha. Egaa kaayyoon barnoota kanaa keessatti egaa wantoonni Barsiisa sagaleen hin jiru slaayidii malee. hayyee amma ni jira hin jiru. Tole barnoota keenya guyyaa har'aan tanaatiin YouTube automationiidhaa fi YouTube marketingiidha kan nuti ilaallu jechuudha. Amma tana sagaleen kiyya ni jira na fakkaate. Sagaleen kiyya ni jiraami? Sirriitti jira amma jira. Ayyee kanaaf har'aan tana barnoota keenya digital marketing keessatti YouTube automationiidhaa fi YouTube marketingiidha jechuudha kan nuti ilaallu. Isaan kana keessatti yeroo ammaan tanaa kana egaa YouTube'n har'a tajaajila viidiyoo qofaa miti yeroo ammaan tanaa kanatti jechuudha. Carraa hojii fi carraa hojiitis ta'ee jira daldala akkasumallee immoo galii ijaaruudhaaf carraa guddaa tokko banee jira jechuudha. Barnoota kana keessatti YouTube automation jechuun maal akka ta'e, akkamitti chaanaalii milkaa'aa uumuu akka dandeenyu, akkasumallee immoo YouTube irraa galii argachuu akkamitti akka dandeenyu tartiibaan waliin ilaallaa kan deemnu ta'a jechuudha. Kaayyoo barnoota kana keessatti wantoonni nuti kaayyeeffannee galmisaa maali yoo fayyadu ta'e immoo barnoota kana xumuruun booda isin barattoonni dandeettiiwwan murteessoo YouTube irratti milkaa'inaaf barbaachisan ni hubattu jechuudha. Kaayyoon barnoota kanaa barataa tokko gara kireetar YouTube milkaa'aatti jijjiirudha jechuudha. Tokko inni kunillee immoo maal fa'aa of keessaa qaba yoo jennu taate YouTube automation hubachuudha. YouTube automation maal akka ta'e hubatte jechuudha. Lammaffaa irratti immoo chaanaalii uumuudha. Chaanaalii erga YouTube automation maal akka ta'e hubanneen booda chaanaalii milkaa'aa tokko akkamitti uumna jechuudha. Chaanaalii YouTube fi ofii uumuun akkamitti dandeenya jechuudha. Lammaffaa nichee filachuudha. Nichee gaarii akkamitti filanna yoo jechuudha. Afuraffaa irratti immoo iskiriiptii barreessuu. Iskiriiptii immoo akkamitti barreessina. Iskiriiptii barreessuu ni dandeessu jechuudha. Shanaffaa irratti AI voice overii akkamitti fayyadama. AI fayyadamuudhaan voice overii uumuun akkamitti danda'ama. Akkamitti uumna waan jiru ni ilaalla jechuudha. Inni itti aanu immoo tambineelii hawwataa uumuudha. Tambineelii nama hawwatu qopheessuu ni dandeessu jechuudha. Kan biraa viidiyoo SEO viidiyoodha jechuudha. Viidiyoo SEO hojiirra oolchuu akkamitti dandeenya sana ni gonfattu jechuudha. Inni dhumarratti immoo erga kana hunda gootanii laffaatii keessan booda maal argattu jechuudha. Galii argachuu qabdu jechuudha. YouTube irraa galii argachuuf qophaa'uun ni dandeessu jechuudha. Dandeettiin kun hundinuu walitti qabamanii YouTube irratti milkaa'ina guddaa argachuudhaaf kan nu gargaaranidha jechuudha. YouTube automation hubachuun chaanaalii uumuudha. Nichee filachuu iskiriiptii barreessuudhaan AI'dhaan voisii akkaataa itti nu tambineelii hawwataa akkaataa itti hojjennu viidiyoo SEO isaa akka itti hojjennu sanaan booda immoo galii argachuu kajoo hanga kana hunda boodatti YouTube irratti galii akkaataa itti galii uummannu ni baranna jechuudha. So kanatti aansuudhaan YouTube automation jechuun immoo maal jechuudha? YouTube automation maali? YouTube automation maali? YouTube automation jechuun hojii YouTube hedduun nama tokko qofaan hojjechuu osoo hin taane AI fi duraan nama tokko qofaan ofii keetii qofa hojjettu osoo hin taane jechuudha. AI fi meeshaalee dijitaalaa fayyadamuun salphisuu hojii YouTubeidha. Haala sanaan salphifnee hojjechuudha jechuudha.
Kana keessatti namni tokko mata duree barbaada. Iskiriiptii AI'dhaan mata duree ni barbaadata jechuudha. Mata duree irratti hojjechuu barbaade tokko irratti kan irratti kaayyeffate irratti kan irratti nan danda'a jedhee murteessa irratti riisarchi godhee kaayyeffatee lafa kaayyata. Sanaan booda immoo AI'dhaan iskiriiptii isaa barreessa jechuudha. AI'dhaan erga iskiriiptii isaa barreesseen booda maal godhaa AI voice fayyadama jechuudha. Viidiyoo AI yookaan immoo editariidhaan ni qopheessa. Tambileelii uumaa sanaan booda immoo yuutuubii isaa irratti maxxansa. Kun hojii saffisaa fi bu'a qabeessa isa taasisa jechuudha yuutuub automationiin. Mata duree barbaaduudhaa fi qorachuudha inni jalqabaadha. Erga mata duree barbaaduu fi qorachuu AI fayyadamuudhaan iskiriiptii mata duree sana irratti ni barreessina jechuudha. Voice overii AI voice fayyadamuudhaan sagalee uumuudha. Viidiyoo AI yookaan immoo editariidhaan qopheessuudha. Sanaan booda tambileelii lama hawwatu uumuu, sanaan booda immoo maxxansuudha jechuudha. Yuutuubii irratti maxxansuudhaa fi SEO isaatti hojjechuudha. As keessatti wanni isin hubachuu qabdan immoo automation jechuun kontentii nama biraa hatuu miti jechuudha. Wanni isin hubachuu qabdan jechuudha. Kontentii haaraa fi hamataa keessanii uumuu danda'uudha qabdan jechuudha. Erga kana hubattan booda yuutuubii nama biraarraa yookaan immoo kontentii nama biraa fuudhanii fiduun sirrii miti jechuudha. Sirriidha. Uummanne booda'u erga uumneen booda'u yuutuub automatiinii erga isaan kanneen hunda hubannee maalummaa isaa hubannee haala kanaan erga tolchineen booda kontentii keenya maxxansuudhaan namoota biratti illee haala salphaadhaan jaalatamummaa argachuu dandeenya jechuudha. So yoo qixa sirriitiin kan irratti hojjennu ta'e inni kun waan gaariidha jechuudha. YouTubein amma fiicharii kana salphisee fiduun isaadha. Nuufillee faayidaan YouTubeetii fi nichee filachuudhaan immoo maali? Erga san jennee faayidaan YouTubeidhaa fi nichee filachuudhaa maali? Faayidaa YouTubeidhaa YouTubii fayyadamuun carraalee hedduu argachuu dandeessa. YouTubii yoo fayyadamte jechuudha. Tokko maqaa kee beeksisuu dandeessa. Daldala kee yookaan immoo biraandii kee guddisuu, daldala kee guddisuu dandeessa jechuudha. Akkasumallee immoo barnoota kennuu dandeessa. Weebsaayitii kee irratti tiraafikii illee akka sii dabalu gochuu dandeessa jechuudha. Affiliate marketing illee hojjechuu dandeessa. Google AdSense irraa galii argachuu dandeessa jechuudha. Isaan kun hundinuu faayidaa YouTubeaati. Nichee filachuu gaafa jennu nichee jechuun mata duree yeroo hunda irratti hojjennu jechuudha. Mata duree yeroo hundaa irratti xiyyeeffanne waa'ee teekinooloojii barsiifna yoo ta'e waa'ee teekinooloojiidhaa barsiisuu jechuudha. Nichee tokko irratti xiyyeeffachuun yuutuubii siif salphisa jechuudha. Innis amma fakkeenyaaf nichee akka waa'ee teekinooloojii irra barsiifna yoo ta'e teekinooloojii san barsiisuu itti fufuudha jechuudha. Digital marketing yoo ta'e digital marketing waa'ee AI yoo ta'e waa'ee AI'dhaa fayyaa ta'e taanaa waa'ee fayyaadhaa waa'ee ispoortii barsiifna yoo ta'e waa'ee ispoortiidhaa akkasumallee faayinaansii yoo ta'e faayinaansii waa'ee seenaadhaa yookaan immoo barnoota garaagaraa fiiziksii haa ta'u maatisii waan baranne yookaan immoo bashannana waan namoota bashannansiisu wantoota garaagaraa hojjennu yoo ta'u ta'es akkasumatti hojjechuu dandeenya jechuudha. Faayidaaleen YouTubeidhaatii fi nichee filachuu qabnu irratti nichee gosoota garaagaraatu jira. Nicheen kanarratti kamtiitu kompiteetiivii law kompiteetarii kan qabu yookaan immoo dorgomaa xiqqaa kan qabu maali jenneellee ilaaluu qabna jechuudha. Competition researchidhaa fi chaanaalii uumuu. Competition research chaanaalii uumuu. Amma computer research yookaan immoo dorgomaa waan nuti hojjechuu barbaannu san dorgomtoota eenyufaatu jira waan jedhu jalqaba ilaaluu qabna jechuudha. Viidiyoo hojjechuudhaan dura namoota milkaa'an qorachuun barbaachisaadha. Kana irraa yaada argatta malee koppii gochuu immoo hin qabdu ati yeroo laaltu. Amma fakkeenyaaf mata duree isaanii ilaali waa'ee AI marketing yookaan immoo digital marketing irratti barsiisuu barbaaddu yookaan immoo waa'ee entertain nama godhan irratti hojjechuu barbaaddu yoo ta'u ta'e waa'ee mata duree keessan wal qabatee YouTube search goota. YouTube irra deemtee search goota. YouTube jalqaba irratti dhufan ni ilaalta jechuudha. Chaanaalota gurguddaa maal irratti hojjetan? Kontentiin isaanii maal fakkaata? Ani immoo isaanii kanarra maaliif fooyyessuu qaba waan jedhu ilaaluu qabna jechuudha. Erga maal fooyyessuun qaba waan jiru erga ilaalleen booda nuti isaan sanirra fooyyessinee bifa isaan sanirra nama barsiisuu danda'uun dhiyeessuu danda'uu qabna jechuudha. Mata duree isaanii maal irraa laalta isaanirraa
erga YouTube isaanii san search gootee yoggaa ilaaltutti maalirraa ilaalta waan jiru. Mata duree isaanii ni ilaalla jechuudha. Tambileenii isaanii ni ilaalla. Maal fakkaata tambileen isaanii? Viidiyoo dheeraa yookaan immoo gabaabaa baay'isan moo kamiin viidiyoon gabaabaan isaanii maal fakkaata bifa kamiin hojjetama? Viidiyoo dheeraan isaanii immoo bifa kamiin hojjetama? Taayitiliin isaanii taayitilii akkana jiru kana irratti isaan maal jedhanii hojjetan waan jedhu viiyuudhaa fi koomentii isaanii illee ni ilaalla jechuudha. Ergasiin booda chaanaalii bareedaa nama amansiisu tarkaanfiiwwan as gadi hordofuudhaan uumna jechuudha. Tokko Gmailii keenya uumuudha Google akkaawuntii uumna sanaan booda youtube.com jennee seenuudha. Create chaanaalii cuqaasuudha jechuudha. Ergasii maqaa gaarii filachuu loogoo irra baasuudha. Baanarii qopheessuu jechuudha. Baanariin qopheessinaa irratti fiinaa description isaa barreessinaa weebsaayitiidhaa fi sooshaal miidiyaa keenya wajjin wal qabsiifnaa jechuudha. Erga kana wal qabsiifneen booda gara tarkaanfii itti aanutti deemnee jechuudha. Tarkaanfii itti aanutti keyword researchidhaa fi script writing barreessine jechuudha. Ergasii keyword research gaafa goonu immoo akkamitti keyword research goonaa viidiyoo tokko dura namoonni maal barbaadaa jiru. Viidiyoo tokko hojjechuudhaan duratti namoonni ammantanii yeroo ammantanaa maal baay'ee search godhanii YouTube irra maal barbaadaa jiran keyword gaariin viidiyoo search keessatti akka mul'atu taasisa jechuudha. Inni kun immoo viidiyoo YouTube maali? Keyword gaarii fayyadamuun jechuudha. Google Trends akka YouTube search, VidIQ, ChatGPT TubeBuddy isaan jaaman kanneen yoo fakkeenyaaf yoo fudhannu taate keywordiiwwan akkanaa baay'ee murteessoodha jechuudha. Isaan kanallee fayyadamnee keywordii keenya research godhu keywordii kamtu cimaadha kan jedhu ilaaluu qabna jechuudha. Script writing keessatti immoo script writing gaafa jennu script writing keessatti maaltu akkamitti immoo barreessina viidiyoon gaarii script gaarii irraa jalqaba jechuudha. Viidiyoo gaarii yeroo hundayyuu script gaarii script keessatti hookii cimaa qabaachuudha qaba. Hookii cimaa jechuun seensa waan nama miira namaa hatuu danda'u qabaachuu qaba jechuudha. Viidiyoo keenya isa jalqaba irratti jechuudha. Odeeffannoo sirrii viidiyoo keenya guutuu keessatti immoo odeeffannoo sirriidhaallee qabaachuu qaba. Fakkeenya qabaachuu qaba. Xumura irratti immoo CTA qabaachuudha qaba jechuudha. Namoonni hedduu YouTube irratti qarshii argachuu barbaadu garuu dogoggoroota salphaa kanaan hojii isaanii dhaban jechuudha. Maal godhanii viidiyoon isaanii hookiin qabu, odeeffannoo sirrii hin qabu, fakkeenya hin qabu, xumura irratti illee immoo CTA call to action hin qabu jechuudha. Afeerraa namoota waan akkanaatiif like yookaan immoo subscribe godha. Wanni jettulleen call to actionidha. Wanni sunillee murteessaadha. Like and subscribe, likeidhaa fi subscribe gochuun dagatinaa kan jedhu dhumarratti xumura irratti CTA call to action kaa'uun yaamisa yookaan immoo afeerraa kaa'uu dhabu. Inni biraa AI voiceidhaa fi video editing jechuudha. Yeroo ammaa AI fayyadamuudhaan sagalee nama fakkaatu uumuu ni danda'ama. Sagalee ifaadhaa fi qulqulluun retentionii guddisuuf ni gargaara jechuudha. Retentionii YouTube keenya irratti jechuudha. AI voice overiin meeshaalee beekamoo sagalee AI uumuudhaaf gargaaran kanneen akka Evil Labs fayyadamuu, CapCut AI voice, Google AI voice fayyadamuudhaan text to script barreessan text to voice jijjiiruu dandeenya jechuudha. Video editing keessatti immoo fayyadamuu qabnu immoo maali? Intro gabaabaa fayyadamuudha qabna. Captionidhaa fi animationii yoo jiraate baay'ee gaariidha. Background muuziqii yoo qabaate baay'ee gaariidha. Biroolidhaa fi transitionii qabaachuu qaba jechuudha. Software editing amma software editing gaafa jennu software editing maal of keessaa qaba? Viidiyoo keenya san keessatti jechuudha. Software editing software barnoota kanaaf mijataa ta'an kanneen akka CapCutidha, Canva, Filmora, DaVinci Resolve fa'aa fayyadamnee viidiyoo keenya sana edit gochuu dandeenya jechuudha. Aappii CapCutidha kana maalirraa buufachuu dandeenya jechuudha. Nuti Play Store irra seennee buufachuu ni dandeenya jechuudha.
So isaan san buufachuudhaan kaapputiin viidiyoo salphaadhaa fi bifa salphaadhaan viidiyoo bareedaa edit gochuu dandeenya jechuudha. Bakka hin barbaachifnetti keessaa akka goone baasuudhaaf illee jechuudha. Akkasuma kan baallee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha diizaayiniidhaaf. Diizaayinii akka tambineelii faadhaaf isallee fayyadamuu dandeenya. AI'dhaan illee hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Tambineelii diizaayiniidhaa fi YouTube SEO'n maal fakkaata? Tambineelii diizaayiniin tambineelii gaariin CTR yookaan click through rate guddisa jechuudha. Tambineelii gaariidhaa fi hawwataan gochuu maaliif gaarummaa qaba yookaan immoo bu'aan isaa maali yookaan ibsu taate CTR yookaan click through rate viidiyoo keenya akka inni guddatu godha jechuudha. Tambineelii keessatti wantoonni itti fayyadamuu qabnu halluu ifaa fayyadamuu qabna. Barreeffama gabaabaa barreessuu qabna jechuudha. Fuulli namaa namni nama kaa agarsiisu akkuma asirraa kanatti ammaa tana fakkeenyaaf inni kun maal jaa 10 ways to grow your channels jedha. Karaalee 10 chaanaalii keenya ittiin guddisuu dandeenyu. Fayyoo kana keessatti maali barruun kun barruu gabaabaadha. Fuulli namaa ni mul'ata jechuudha. Asirratti haala kanaan yoo kan qopheessinu ta'e bifa kanaan baay'ee gaariidha jechuudha. Tambineelii irratti waan guutuu hin qabnu jechuudha. Maal barreeffama baay'isuu hin qabnu jechuudha. Fakkii qulqulluu ta'ellee immoo fayyadamuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf akkaataa ji'atti $10,000 argattu jechuu dandeenya jechuudha. Barreeffamni kun tambineelii irratti gaadha jechuudha. YouTube SEO gaafa jennu immoo SEO jechuun viidiyoo kee sarchi keessatti akka mul'atu taasisa. SEO gaariin view illee immoo ni dabala jechuudha. So taayitiliin mata duree viidiyoo keetii barreessita. Akkamitti immoo SEO YouTube'idhaa guunna gaafa jennu taayitilii keessatti mata duree barreessuudha. Descriptionii viidiyoo keetii sana waan viidiyoo keetii ibsu kaa'uudha jechuudha. Keywordii jechoota barbaadaman itti dabaluudha jechuudha. Keywordii keessatti keenya. Keywordii maali? Keywordii YouTube keenya jalatti jechuudha. Taagsii mallattoo viidiyoodha fayyadamuudha. Taagii illee gochuu. Kan biraa immoo hashtaagii mallattoo ishii tana masalaalaa kana fayyadamuudha. Pileeylistii keessatti immoo viidiyoo walitti qabu. Pileeylistii jalatti waa'ee barnootaa qofa ta'e pileeylistii uumuun gaariidha jechuudha. Chapters otoo qabaatee malee viidiyoon kee baay'ee gaariidha jechuudha. Kutaa viidiyoo keessaa yoo qabaatu ta'e waan baay'ee gaariidha jechuudha. Uploadii gaafa goonu viidiyoo tokko hojjennee viidiyoo hojjennee ammaan tana gaa viidiyoo hoggaa uploadii goonu sana SEO isaa akkaataa itti goonu haala kanaan erga dubbanneen boodatti upload gizee goonuu fi upload strategy akkamii fayyadamuu qaba analyticsdhaa fi monetization isaa. Upload strategy keessatti milkaa'ina YouTube keessatti consistency murteessaadha yookaan immoo cichoominni yookaan walitti fufinsaan hojjechuun baay'ee murteessaadha. Torbaanitti viidiyoo 2 yookaan 3 maxxansuu qabda jechuudha. Shortii immoo yeroo hunda hojjedhu guyyaadhaan osoo shortii hojjennee sa'aatii kamirratti akka biyya keenyaatti sa'aatii kamirratti yoo gadhiifne gaariidha kan jedhu akka biyya keenyaatti sa'aatii guyyaa sa'aatii 10 haga galgala sa'aatii 3tti osoo gadhiifamee baay'ee gorfama jechuudha. Koomentii namaallee immoo waan namni koomentii sii godhe koomentii san namaa deebisuun baay'ee gaariidha jechuudha. Koomunitii waliin wal quunnamuudha jechuudha. Kuni koomunitiin kee namoonni akka deddeebi'anii viidiyoo kee ilaalan taasisa jechuudha. Analytics jalatti immoo YouTube Studio keessa seenuudhaan kan nuti ilaallu viewdhaa fi subscribe keenya ilaallaa, watch time keenya kan ilaallu ta'a jechuudha. CTR, clicks through rate, audience retention isaanii kana hundayyuu kan ilaallu ta'a jechuudha. Lakkoofsa kun maal fooyyessuu akka qabdu sitti agarsiisa jechuudha. View yoo xiqqaatu ta'e kontentii kee kun nama hawwataan jiru waan ta'eef kontentii kanarra nama hawwatu waan ni godhu qabda jechuudha. Fooyyessitee hojjechuudha qabda jechuudha. View yoo xiqqaatu ta'e SEO isaadhaa sirriitti irratti hojjechuudha qabda jechuudha. Yoo immoo watch timing watch houring yoo baay'ee xiqqaatu ta'e namni irra turee ilaalaan jiru jechuudha. Viidiyoon keessa waan nama hawwatu miira nama hatu miti jechuudha. So saniif analytics keessa ilaaltee viidiyoon kiyya kanarra namni turre watch houring baay'ee xiqqaadha waan ta'eef
number of view immoo guddaa ta'e jechuudha. So wayita kanatti maal goota viidiyoo keessan bifa nama hawwatutti jijjiiruu qabda jechuudha. Lakkoofsi kun maal fooyyessuu akka qabdu sitti agarsiisa jechuudha. YouTube monetization keessatti YouTube irraa galii argachuudhaaf YouTube monetization irratti YouTube irraa galii argachuuf YouTube partner programmii keessatti galmaa'i yoo ulaagaa guutte jechuudha. Ulaagaa yoo guutte ulaagaa guutuudhaaf immoo maaltu barbaachisaa? Subscribe kuma takka, watch hour kuma afur, kuma afur guutuudha qaba jechuudha. Amma bara 2026 kana keessa bante yoo ta'u ta'e bara 2027 yoo sirratti seene watch hour 3,800 si gahe yoo 2028 si seene watch hour keessan hundinuu bishaan dhugee jira. Kana beekuu qabdan. Watch hour bara darbee bara naan hojjetu jechuudha. So waggaa tokko keessatti wanti ilaalamu jechuudha. Waggaa tokko keessatti subscribe kuma tokko. Garuu subscribe dha ka subscribe osoo ta'e watch hour ka waggaa darbee bara naan hojjetu. So watch hour waggaa tokko keessatti meeqa ta'uu qaba jechuudha. 4K subscribe, so 4K watch hour seenuu qabda jechuudha. Sanaan booda maal goona waan keenya maali? Monetization isaa eligible ta'a AdSense bannee abba iddoo AdSense irra galchinu ofii qaba achirratti AdSense itti galchina jechuudha. Then karaa nuti galii irraa argannu ulaagaa kana guunnee gaafa argamnetti karaa nuti galii irraa argannu eessaanii karaa AdSense yookaan immoo advertisement jechuudha. Haa Google AdSense jechuudha. Affiliate marketing dhaan achumarraa affiliate marketing sponsorship kan biraa immoo viidiyoolee namni beeksisa faana hojjedhu siin jechuu danda'a jechuudha. Beeksisa na hojjedhu gaafa siin jaan amma tana fakkeenyaaf YouTube namoota gurguddaadha. Viidiyoo kana irratti kan sponsoriin nu ta'an dhaabbata akkanaa fi kana kan jechuudhaan jidduutti viidiyoo jidduutti ni fidu jechuudha. Beeksisni isaan namootaaf hojjetan sunis maallaqa jechuudha. Sponsorship dhaan jechuudha kan isaan argatanii. Channel membership illeen akkasuma maallaqa jechuudha. Namni memberii ta'uudhaan jetti maallaqa doolaarii hanga xiqqaa nu muruudhaan maal godha jechuudha. Galii keenya guddisa jechuudha. Super chaatii karaa super chaatiidhaatiin illee akkasuma jechuudha. Product sellingiidhaan illee meeshaalee gurguruudhaan namootaaf advertising garaagaraa hojjettee meeshaaleen akka gurguraman yookaan immoo karaa YouTubeetiin beeksistee meeshaalee karaa gurguruutiin illee galii ni argatta jechuudha. So dogoggoroonni nuti irraa of eeguu qabnu immoo maali? Immoo wayita kana goonu keessatti dogoggoroonni nuti irraa of eeguu qabnu maali? Asitti hojii mana tokko illee fudhatanii ta'a jechuudha. Dogoggoroota irraa of eeguu qabnu barattoonni hedduun dogoggoroonni isaan hojjetan maali? Kontentii nama biraa kooppii gochuudha. Kuni dogoggora guddaadha jechuudha. Dogoggora tambineelii sobaa fayyadamu. Kunillee tambineeliin waa'ee viidiyoo keenyaa san kan hin ibsine yoo ta'u ta'e jechuudha. Godhuun qabnu jechuudha. Kan biraa SEO dhiisuudha. SEO dhiisuun waan fokotaadha jechuudha. SEO dhiifnaa websaayitiin keenya maali? YouTubein keenya viiyuun argatu jechuudha. Viidiyoo qulqullina hin qabne maxxansuu akkasuma jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf hojii addaan dhaabuu jechuudha. Waan konsistansii qabne walitti fufinsaan hojjechuu dhabuu keenya jechuudha. Torbaanitti guyyaa lama guyyaarraa sa'aatii booda sa'aatii 10 fi sa'aatii 11tti viidiyoo hojjenna yoo ta'e torbaanirraa yeroo sanitti viidiyoo hojjechuu qabna jechuudha. Yeroo sa'aatii wal fakkaataa sanitti osoo hojjennee baay'ee gaariidha jechuudha. So YouTube automation hojii saffisaa qofaa miti jechuudha. Hojii sirnaan karoorfamee fi kontentii qulqulluudhaan deeggaramuu barbaadu ta'uu isaallee hubachuu qabna jechuudha. Namni obsaan barumsa itti fufinsaanii fi hojii qulqulluun hojjetu YouTube irratti milkaa'ina guddaa argachuu immoo ni danda'a jechuudha. Milkaa'inni guyyaa tokko keessatti isin dhufu. Garuu yoo torbaan hunda kontentii gaarii maxxansine SEO sirriitti yoo kan hojjennu ta'e audiensii keenya guddataa deema jechuudha. Yeroo dheeraa keessatti chaanaalii kee guddifachuudhaan galii itti fufinsa qabu ijaarrachuullee ni dandeessa jechuudha. Kanaaf namoonni isin hundinuu chaanaalii YouTubaa tokko banaadha. Nichee tokko filadhu viidiyoo 5 yaadii qindeessi iskiriptii isaa barreessite jechuudha. Iskiriptii tokko viidiyoo 5 yaadii qindeessi
san keessaa immoo iskiriptii viidiyoo tokko barreessu jechuudha. Tambineelii tokko qopheessi, viidiyoo tokko maxxansi, analayitiksii isaadha. Laalaadha. Kun akka assignmentiitti qabadhaati ni hojjettu jechuudha. Inni immoo fakkeenya kana tokko isiniin agarsiisa jechuudha. So kanatti aansinee immoo kanatti aansuudhaan maal ilaalla? Asumarratti dhaabbata waan keenya karaa gabaabaadhaan wantoota kana eegallee galii argachuu ni dandeenya jechuudha. Mee haa ilaallu tokko banuudhaa deemna. YouTube chaanaalii as erga seenne booda dursinee maali wanti nuti goonu wanti nuti godhuu qabnu maali jennee yoo ilaallu ta'e amma fakkeenyaaf nuti qorachuu qabna jechuudha. Niche amma fakkeenyaaf waa'ee maalirratti kan inni YouTube banuu kan inni barbaadu maalirratti jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Gaafa kana ilaallu akkamitti immoo research goonee ilaallaa yoo jennu ta'e fakkeenyaaf nuti ChatGPT fayyadamuus dandeenya jechuudha. ChatGPTdhaan viidiyoo maali the highest waan isaanii ilaaluu dandeenya jechuudha. Maal ilaallaa ChatGPTdhaan wanti nuti ilaallu suni maali? Mata dureewwan YouTube'dhaa vaariyaalii yookaan ammaan tanamma waa'ee AI irratti yoo barsiifnu haa ta'u jechuudha. Yookaan immoo faayinaansii irratti nuti YouTube banuudhaa deemna yoo ta'u recommend me jennee amma asirraa recommend me a best YouTube channel name the best and viral viral and most searched on YouTube. Recommend me best and the viral and the most searched YouTube channel name which focus jennee kan maalirratti xiyyeeffatu jechuudha. Which focus on finance irratti hojjechuu barbaanna. Haa ta'u on finance jennuuni. On finance jenneeni haala kanaan asirraa akkanatti ilaaluu dandeenya. Inni haala kanaan nuuf fide jechuudha. Easy kataa jechuudha. Moneyverse channel name jechuudha. White works modernidha. Global and memorable katee jechuudha. Inni kuni Moneyverse jennee eegaluu barbaanna. Finance fuel file motivation and searchability inni kun jechuudha. Wealth factory yoo ta'u strong money building identity qaba jechuudha. Mee ka jalqabaa kanaa fudhannu Moneyversein isa kana fudhachuudhaan nuti maal gochuu dandeenya jechuudha. As YouTube irra dhufne Moneyverse jennee search goonu jechuudha. Kanaati Moneyversein jira amma asirra chaanaalii 100,000 fi subscribe 187 qabu ni jira jechuudha. Chaanaala kana ilaaluu dandeenya jechuudha. Moneyverse records kajoo jira kun asirra viidiyoolee isaanii kana viidiyoo waa'ee maalii hojjetu kan jedhu ni ilaalle jechuudha. Haala kanaan kunooti afaan I think afaan Hindiitiin inni kun kan hojjetu jechuudha. So isaan kana hundayyuu haala kanaan akkanatti ilaalla. Akkanatti ilaallee sanaan booda Moneyverse records kan jedhu kana nuti chaanaalii biraallee kan biraatis haala kanaan search goone ilaalla. Viidiyoolee isaaniiti jechuudha kan nuti ilaallu jechuudha.
as keessatti inni lammaffaa subscribe meeqa qaba. Subscribe 35,000 qaba jechuudha. So video isaanii haala kanaan ilaalle jechuudha. Video isaanii haala kanaan ilaallee erga ilaalleen boodatti video isaanii shortiin isaanii illee maal fakkaata kan jedhu ni ilaalle jechuudha. Shortiin isaaniitis maal akka fakkaatu walii ilaaluudhaan honooti shortiiwwan akkana fakkaatan kana hojjetu Cải thiện hiểu sai vấn đề của câu hỏi của ban giám khảo Nguyễn Văn Trinh rồi. Đó thì với câu hỏi cô đưa ra thì nhóm em xin đề xuất là không nên dùng video. Kanneen akkana nuti immoo amma waan gaafachuu dandeenya jechuudha. Maal gaafachuu dandeenya? Asuma irratti honooti ChatGPT gubbaa irratti ChatGPTdhaan okay erga kana gaafanneen boodatti I choose jennee amma fakkeenyaaf I choose money amma Moneyverse filanne I choose Moneyverse nooti brand name Moneyverse meaning a university where people learn everything is about money jechuudha. Moneyverse jechuudha. Tagline isaanii immoo master money build wealth isaan kunneen haala kanaan honooti. Channel description illee haala kanaan nuuf qophaa'ee jira jechuudha. Channel descriptionis honooti as kanatti nu barreesse. Upload strategy isaadha 3 to 5 videos per week yoo ta'e viidiyoon keenya immoo daqiiqaa 8 haga 15 yoo dheeratu ta'e jechuudha. Example taayitiloota illee kunooti waliin akkanatti nuuf kaa'e jechuudha. Overall Moneyverse is moderated, easy to announce and enough to support. So mee amma fakkeenyaaf nuti maal jennaani isa kana irratti erga haala kanaan kanatti hateen booda nuti chaanaalii kana filanneerra ta'anaan maal goona jechuudha. As dhufuudhaan kunooti namoota laaptooppii fayyadamtaniif jechuudha. View channel kan jedhu kana honooti asii seennee as keessa dhufna channel create asirraa goona jechuudha. Channel create asii goona. Channel create goona jechuudha. Channel keenya kan Moneyverse-dha jechuudha. Channel keenya kan Moneyverse-dha. Erga create gooneen booda thumbnail isaanii hunda isaatiitu okay wantoonni nu barbaachisan immoo maal jenne reefun tana achirratti yoo ilaalleerra yoo ta'u jechuudha. So wantoonni nu barbaachisan as keessatti tokko logoodha. Create to me viral and AdSense save logo jenneeni nooti haala kanaan akkanatti gaafachuu dandeenya jechuudha. Okay. Image creation kiyya asirratti har'a dhumee jira waan ta'eef maal godhaa asitti maal godhaa write to me viral and AdSense save logo prompt fudhachuudhaan bakka biraatitti uumnee fiduu dandeenya jechuudha. Asumarraa kunooti haala kanaan as kaa'ee jira jechuudha. Nuuf kaa'ee jira. So nuti asii fudhannee haaluma kanaan akkanumatti kana goone asii copy godhachuudhaan maal goona ergasii immoo erga asii fudhanneen booda okay asirraa maal gochuu dandeenya nuti okay kan fayyadamu tokko irratti nama okay
chat GPT dhaan yoo ta'e Gemini illee fayyadamuu dandeenya rakkoon qabu inni. Asitti erga galchineen booda maal goona loogoo keenya tolfanna jechuudha. Loogoo keenya nu tolcha. Loogoo keenya. Asirraa siin qabu jechuudha. Kan biraa as dhufuudhaan loogoo nu tolchi. Kan nu tolchuuf loogoo kanaaf maal goona asitti hin ajajina jechuudha. Ajajnee hanga nuuf tolchutti isa kana ni eegna jechuudha. Kunoo nu tolchaa jira. Hanga nu tolchutti nuti immoo asii loogoo file name amma loogoo file namein yoo maal ta'e loogoo file name loogoo file name suggest nu godha. Kunooti loogoo file namein osoo isa kana ta'e jedhe kunoo haala kanaan akkanatti isa kana fudhannee jechuudha. Loogoo file name gisee jennu maal jechuudha yoo jettan loogoo file name keenya loogoo file name loogoo asitti inni create nu godhu kana maal goona jechuudha nuti gara waan hidhaatitti deebisna jechuudha. Gara maalitti deebisna? Gara faayila inni keessa taa'utti kan deebinu jechuudha. Kunooti Monibers jedhu kunooti loogoo kana nu hojjete jechuudha. Nu hojjete nuuf hojjete yeroo inni nu hojjete kunooti faayila keenya kana as keessa kaayyannee jechuudha. Asii akkanatti erga as kaayyanneen booda maal goona ergasii yoo maal goona the best write to me amma qareefun tanaa suni maal jenneeni asitti loogoo prompt jennee mitire baanar amma baanarii isa kaduubaa jechuudha. Baanar image prompt jenneeni kunoo haala kanaan nu barreessa asirratti jechuudha. Erga inni kana nu barreesseen booda yeroo inni kanatti nu barreesse isa kana fuuneetu asii ammallee asitti ajajannee hin tolfanne jechuudha. So amma erga akkasii gooneen booda YouTube reefu tan immoo nuti asitti jalqabne asitti kan nuti jalqabne sanaaf qoy gara viidiyootti nu oofe reefu chaanaalii keenya kireet gochuudha. Chaanaalii YouTubeidha. So asii dhufne youtube.com seenna youtube.com chaanaalii yoo duraan kireet ta'ee jiraate ilaalla jechuudha. Amma nu ta'uu keenya kunooti gubbaa iddoo asii kana dhufna kunooti haala kanaan jira mitire inni asii jiru kana view chaanaaliin jira jechuudha. Chaanaaliin customize isheettu kana chaanaaliin tokko asii kireet ta'ee jira. Customize goona. Yookaan imeeliittiin waan hin banamin tokko ilaallee then as dhufuunaan baanaar imeejiin isaadha kunoo asitti gala
picture isaadha asii gala. Amma fakkeenyaaf inni kun asirraa maal gochuu dandeenya? Maqaan waanni keenya maal jennee? Maqaan YouTube keenya jechuudha. YouTube keenya Moniverse. Moniverse egaa inni booda asiillee dhufuudhaan akkanatti Moniverse maqaan kun as keessaa eewwaa ni jira. Moniverse okay, I think that here why Moniverse okay, fudhatameera. Moniverse 2026 jechuu dandeenya. Channel description keenya immoo garee mutana asirratti arganne sana jechuudha. Channel description kunooti. Channel description haala kanatti ta'uu danda'a jechuudha. Isa kana asii fudhachuu dandeenya. Rewrite naa godhe jechuullee ni dandeenya jechuudha. Isa kana then channel description yogaa fudhanne kunooti as dhufuudhaan haala kanaan akkanatti channel description afaan nuti ittiin hojjennu immoo afaan maaliiti? Afaan maalii yoo ta'edha? Afrikaans yoo ta'e afaan Amaaraallee keessa ni jira jechuudha. Rakkoon qabu afaan Ingiliffaatiin yoo hojjennu ta'e immoo baay'ee bareedaadha jechuudha. YouTube channel irratti automation irratti jechuudha. English United Kingdom sanaan booda kunooti inni kun ta'ee jira jechuudha. Language selection kunooti English okay, English kan biraa afaanonni biraa Amaariffaan hojjennee yoo ta'u Amaariffaan illee ta'uu danda'a jechuudha. Amaariffaa jennee illee filachuun ni dandeenya jechuudha. English normally channel name keenya maal ta'a? Channel name kunooti as dhufuudhaan asii Moniverse haala kanaan akkanatti gochuu dandeenya jechuudha. Channel description keenya immoo kunooti then asirraa dangoone haala kanaan asitti immoo linkii weebsaayitii keenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf faayidaa emailiin kun kan warra waanniiti. So asitti maal jechuu dandeenya? Oromiyaa refuge network sanaan booda immoo okay, Oromiyaa refuge network.org gochuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan itti dabaluu dandeenya. Linkii dabaluu dandeenya jechuudha. So asitti dhufuudhaan https haala kanaan goone jechuudha. Email addressii itti godhuu kunooti asii viidiyoo watermarkii yoo viidiyoo keenya namni koppii godhe akka inni watermarkii yookaan immoo YouTube kanarraa fudhatamee akka inni agarsiisu. Amma fakkeenyaaf yoo TikTok irraa yoo viidiyoon daawunlood ta'ee maal agarsiisa? TikTok irra jiraachuu isaadhaa sana ni agarsiisa jechuudha. So haala sanaan watermarkii barbaannu sana waan inni agarsiisu barbaannu sana asirraa maal goona asiin upload itti gochuu dandeenya jechuudha. Dhufnee immoo asii kunooti picturein jira. Picture reefuun tanaa san fudhachuu dandeenya jechuudha. Kan Moniverse keenya kana jechuudha. So kunooti viidiyoo kana kunooti suuraa kana haala kanaan akkanatti asii goonee fudhannee jechuudha. So banner image file name asii ammallee
file name kan binary image dha jechuudha. Asitti reefun tana binary image kunooti haala kanaan akkanatti asii fudhachuu dandeenya. Asii kanatti fudhannee asii immoo kunooti binary image gosa lamatti nu hojjete asitti jechuudha. Kanneen lamaan keessaa kamtu irra bareedaadha fayyadu mee nuti kanaa fudhannu jechuudha. Kanaa fudhannu isin mul'ataa jiraa? Arguu jirtanii? Eeshi. Okay. This one is not here. This save gochuu dandeenya. Mee inni kunoo bifa maaliitiin jira? Eeshi. Okay. Lamaan isaatiiyyuu jiru. Okay. Then asitti dhufuudhaan iddoo kanaa immoo asii kanatti gaafa fudhannu dhufnee okay. Maqaa isaa maal jennee ture? Maqaa isaa kaammaan tana yeroo irra deemee fudhannu maqaan isaadha. Okay. As keessatti download. Haala kanaan jechuun then as dhufuudhaan maal goona asirraa isa kana cancel erga gooneen booda asii immoo asti video asii kana recreate file isaa jechuudha. Recreate in PNG file. PNG dhaan miti HTML dhaan inni nu tolche asirraa jechuudha. So kuno haala kanaan mee hangasitti immoo taayitiliiwwan nu barreessisan irratti taayitiliiwwan nu barreessa kun jira. Mee kunoo laal asitti taayitiliiwwan isaan kanaaf kunoo as hoggaa dhufne chaanaallee keenya Amooniversii erga jenneen booda tagline ideas jira. Channel description. Okay. Kunooti isa kana fudhannee okay. Asii immoo dhufnee write to me a best YouTube automation video YouTube. Okay. YouTube automation video on a title video script asitti amma a best YouTube automation video YouTube automation amma fakkeenyaaf 8 minutes ajaa'u 8 minutes video script on a title jennee haala kanaan akkanatti nu hojjedhu jenneen then up there hanga inni san nu barreessutti nu immoo kunooti PNG formiidhaan kan nuuf hojjetame kana as dhufuudhaan as keessaa kunooti amma PNG formiidhaan nu qopheessee jira. Asii faayila reefu maqaa isaatiif kunooti asirraa
Okay. Okay. Haala kanaan ishi save godhanna. Save erga godhanneen booda nuti as dhufuudhaan asii maal gochuu dandeenya? Asirraa irraa deebineetu iddoo kanaa baanaarii isaa sana baanaarii keenya sana okay. I think kuno isa kana jechuudha. Isa kana asii upload goona. Okay. Haala kanaan jechuudha. Asirraa upload goona. Kuno galeera jechuudha. Asirra galeera. Chaanaalii keenya maqaa isaa as jira. Hundi isaatiitu asitti galchinee jirra jechuudha. Then asirraa maal goona? Publish goona. Publish goona. Publish. Amma immoo gaa iskiriptii viidiyoodhaan nu hojjedhu jennee irraan. Make this script for audio. For audio ittiin hojjechuudhaaf jechuudha. Kunooti audioodhaaf haala kanaan akkanatti nuuf hojjete, nuuf barreesse. Erga inni kanatti nu barreesseen booda isa kana fudhanne gaa amma isa kana fudhanne as immoo go to channel keenyatti dhufneerra. As chaanaliin keenya maal fakkaata? Kunoo chaanalii keenya haala kanaan qindeessineerra jechuudha amma. Kana booda viidiyoo wanti gargaraa gadhiisuudha. So viidiyoo kana amman tanagaa Note GPT kan jedhamu jira. Note GPT AI. Text to speech fayyadu kana. Biradha. Gizee hundayyuu isii tana fayyadamaadha. Note GPT'n isiin tun AI voice generator as jirti. Text to speech illeen kunooti isaan lamaan kanneen keessaa tokko filachuu dandeessu jechuudha. Kunoo as firiidha. Firii vershinii qabdi asitti. Firii vershinii qabdi. Firii kana nama eenyu sagalee akkamii akka godhu barbaannu. Welcome to Note GPT. Explore our realistic, natural AI voices. Kunooti haala kanaan ni jira. Welcome to Note GPT. Explore our realistic, natural AI voices. Welcome to Note GPT. Explore our amma haala kanaan sagalee isaati kan filanne sagalee namicha kanaatiin akka nu baasu. Then asirraa kunooti kanatti itti baafne as keessa kaayyannee jechuudha. Then as immoo maal gochuu dandeenya? Kunooti then amme jalqaba yoo banachuu baanne waan isaadha register gochuu qabna jechuudha. Haala kanaan akkanatti register godhuu qabna. Asis dhuftanii asirraa register gochuu dandeessu. Haala kanaan erga kanatti xumurreen booda generate speech asirraa jechuudha. Generate speech. Okay. Asitti. Free. Welcome to Note GPT. Explore our realistic, natural AI voices. Welcome to Note GPT. Welcome to Note GPT. Explore our realistic, natural. Welcome to Note GPT. Sagaluma kana fayyadamne asirraa maal jennaani anooti generate
Kuno hanga inni kun dhumutti ni eegna jechuudha. Ni eegna. Ni eegna. Ni eegna jechuudha. Haala kanatti eegna. Ashi. Ewa. Kuno sagaleen keenya. Title: 10 Money Habits That Keep People Poor and How to Break Them. Intro music SDRTS. Have you ever wondered why some people earn good money, but still struggle financially? Why do some people receive higher salaries, but never seem to get ahead? The answer is not always about how much money you make. Sometimes, the problem is the habits you repeat every single day. Okay. Sagaleen kun kunooti isa kana. Sagalee kana jechuudha. Sagalee kana. Mashi. Sagaleen isa kana daawulood godhanneerra. Amma gaa viidiyootti mee sagalee kana mee haa jijjiirru. Amma piiktarii fayyadamuu dandeessu. Piiktarii mashi piiktarii piiktarii AI video generator. Amma piiktarii AI kuno haala kanaan piiktarii AI fayyadamuu dandeenya. Piiktarii AI yeroo fayyadamnu get has started jennaani asii jechuudha. Started as free dhaaf jechuudha. Free. Then asii continue with Google. Ashi asii kuno haala kanaan. Ashi then asirra dhufu continue. Ashi. Dhufna jechuudha. As dhufna kunooti trainer, sales, marketer, YouTuber. Nuti amma YouTuberii barbaanne miti ree akkas goona. As immoo kan nuti barbaannu immoo maali? Money kan nuti barbaanne jechuudha. So sales and marketing immoo other yoo ta'ute kunooti asitti immoo waan keenya isa waan ibsu ta'uu qaba. Mee fakkeenyaaf nuti amma isa kana haa fudhannu. Eshi asii continue jenneen. Eshi weebsaayitii keenya maqaan maali? Waan jiru tokko weebsaayitii keessan oro.com. Eshi oro.com jenneeni. Eshi oro.com. Eshi soro hin qabnu. As dhufuudhaan iddoo kana immoo skip jenneeni irraa xumuru. Then as ogaa dhufne audiyootu viidiyoo fayyadu kun jira. Kunoo isa kana. Isa kana. Audiyootu viidiyoo fayyadu jira. Kunooti audiyootu viidiyoo. Eshi audiyoo keenya sana eessaa fudhannaa dhufnee waan faayilii keenya keessaa ni fudhanna jechuudha. Faayilii keenya keessaa fudhanna. Sorry. Okay. Amma as dhufuudhaan sorry nafti badeebina yeroo tokko. Okay. Audio to video. Then asii kuno browser iddoo jiru kana ni dhufna. Dhufneetu kunooti isa kana. Audio reefu tana nuti hojjenne isii kana. Then open transcript editor kajoo kana. Hanga inni asirraa uploadii kunooti. Haala kanatti uploadii godhee bitu. Upload. Yeroo inni godhe home ta'etu kana as jenne jechuudha. Home. Then kunala video kan nuti amma tanne sun isii tana. Still under process hanga inni godhutti ni eeyina jechuudha. Ni eeyina.
ammoo piroosesii dhumeera. Eeyyan piroosesii haala kanaan xumurree jirra jechuudha. Yeroo asii xumurree istaayil laayibirariin jira. As iddoo kana jechuudha. Istaayil laayibrarii asii istaayil laayibrarii keenya filachuu dandeenya jechuudha. Istaayil laayibrarii yookaan immoo asirraa kireet viidiyoo ta'ee iddoo jedhu sanitti deemuu dandeenya. As iddoo kana isin mul'ataa jira miti? Ashi. Transcription is completed. So it's created video. Kunooti tiimii keenya as keessaa ni filanna jechuudha. Tiimii haala inni ittiin nu hojjetu. Mee amma ka jalqabaa kanaa filanne. Ka jalqabaa kana. Kunooti haala kanaan akkanatti eegganna. Haala kanaan eegna. Haala kanaan eegna. Asitti preparing storyboard hanga nu godhutti isa kana ni eegna jechuudha. Hanga nu kun hojjetee achi fixutti. Kunoo haala kanaan generate nu godha. Inni hanga guutuu isaa generate godhutti ni eegna jechuudha. Ni eegna. Creating skin godhaa jira. Hanga inni 100 xumurutti eegna jechuudha. Searching visuals. Okay. Yeroo dhume kana kunooti haala kanaan nu fida. Okay. Sababa connection ni jira. Asirraa ni jechuudha. Isa kana okay. Yeah. Then asii dhufne generate video. Free generate with free watermark. Watermark irraa hojii. Watermark isa bakka subscribe fayyadu sana irra keessu jechuudha. Maalirra subscribe bakka waan kaapkutiidhaan geessitanii viidiyoo editingii viidiyoo edit akkatti godhan kaapkutiirraa ni ilaaltu jechuudha. Erga ilaaltan booda waan irra geessitu. Maal irra geessitanii kaapkutiirra geessitanii sirriitti edit gootu jechuudha. Viidiyoo osoo waan hin goone duratti otoo upload hin gooneen fuulduratti jechuudha. Okay. Okay. Hanga inni kunillee generate godhee dhumutti ni jechuudha. Isa kanas Geminiidhaan illee sagalee fa'aa hojjechuu ni dandeessanii. Amma fakkeenyaaf Geminiin gaafa filannu akkam gootu amma Gemini Google Geminiin akkana jira miti. Gemini AI jechuudha. Gemini AI yeroo seentan eessa dhuftu iddoo kana kunala as keessa iddoo flash jettu kana eessarra geessitu nooti waan kun asii sign in waan hin godhiniif sign in waan hin godhaminiif kuni so isin maalirra geessitanii kuno isin pro isheetu kana pro kajoo kanarra inni kun sign in yoo gootan malee isin seenu asirratti email kana waan hin qabneef hin dhiisan pro bakka joo kanarra gaafa geessitan sagalee generate isiniif godha jechuudha. Pro irra kaa'uu qabdan jechuudha. Isinii piiktarii AI illee fayyadamuu dandeessanii kan biraan mallee sagalee keessan kana waan godhuu dandeessan maali? Meettaa AI illee fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Meettaa AI yeroo tokko VPN ibsitee faayuu fayyadamtan
biyyoota garaagaraatti itti kan nuti jira. Isa sanillee fayyadamuu dandeessan. Garuu VPN wayitee jirtan sanitti wanni keessan seenaa maali weebsaayitii seenurraa akka of eegdanii isa of eegdanii seenuu dandeessan jechuudha. Seentanii viidiyoo kireetitti godhachuu ni dandeessan. Verዥinii viidiyoolee gaggabaabaa. Viidiyoo gabaabaalee yoo isin hojjetu hojii jiraate viidiyoo gabaabaa sanillee hojjettanii walitti fiduudha san kaakutiidhaan jechuudha. Editingii walitti fidanii viidiyoo dheeraa gochuu dandeessan jechuudha. Iskiiniidhaatti addaan mummurtanii hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Hangani dhibba guututti kunillee dhibba guutuu qaba. Yeroon dhibba guute. So Gemini illee Pro irra keessanii fayyadamuu dandeessan sagalee faadhaaf. Sagalee keessattuu sagalee namaa kan fakkaatu afaan Oromoo faadhaa nama sirba namni fa'aa qopheessee barbaadan Gemini sirba daqiiqaa 3 akkas isin qopheessiti. The best jechuudha. Sirba ajaa'ibaa isin qopheessiti. Gemini sirba ajaa'ibaa ni qopheessiti jechuudha. Ashi. Kuno amma filtariidhaan viidiyoon nu hojjetamte isii tana jechuudha. Daqiiqaa 8 argitanii daqiiqaa 8. Title: 10 Money Habits That Keep People Poor and How to Break Them. Viidiyoon isaadha. Viidiyoo kana fakkaatu nu qophaa'e amma. Ilaala. Charger nafiti charger. Intro music SDRTS. PC laptop. Left nacho foto. Lala. Music SDRTS. So condition. Have you ever Condition. break them? Intro music SDRTS. Have you ever wondered why Viidiyoo ajaa'ibaati argitanii? Viidiyoo ajaa'ibaa asiin daawunlood goona. Kunala viidiyoo MP4 fajjoo kana kunooti daawunlood isaarra. Daawunlood ta'aa jiru. Daawunlood ta'aa jiru jechuudha.